Kata-kata penerima kenapa dulu saya itu sedang kumaya keberada berwarati. Ia menawarkan kayu kembali dari kehidupan berdua dakwaan menkristana Kristus sebilang Kristus di kristana kali sentasan menjadi sanaraga atau kayu penolkani kemudian insani bagaimana menawarkan iman penyusun tadi Yesus Kristus dikunci oleh moda karena di timarayu ada sama itu dari dulu berkumpul kayu dia yang nama tinggal oleh bumi kemuatan itu Bishani Chadari Jan Tibuda Unjili Andi Sukatanaka Lakosa Korbaratu Sadalandu Udukana Unjili Andi Sukatana Makana Radi Yichudava Yergan Why Manis Vegada Dari the Garrison and Malvin Gupis Yichudava Yeria Davina Guru Gani Jansan Vishan Jaguta Ichi Sagari Gupagi Jesus Kurusu Visa Jaguri Iran Why you put time in the Chevana to put the Rulali? When you are on this book of Nalam, the Kobasin Matumati, you business. Sergi, you can't see me. Gaili Namokalama, Anna Gaila, you said the government must be a gift from Morgan. If you can let the government be from Jogimas, Gailas Ayaban, Chidamanasaka Urati, Good time, Jesus Christus, Chipapuni for the Pudinan Evangelist. Ujiwa Kumasarusana, Mulu, Pervat Sudisum to Riva Andrew, Vachi, Ojitaja, Barasto the Savalin, Gifty Maravivalin, Ravana Saturday Avir. Gafa Viru Namunikan, Akumarubanin, Utan Jesus Christus, Gifty Maravivaliran, Barasto the Savaliran, Ergamo the Savaliran, Sargikan Ratika Vargam, Gifty Maravin, Utan Yamana Sargikan Ratika Vargaman. Where Manasar Gila Yogamani Dimas, Hankanako. Saboda like a you are regenerating against the Gabo like a Yungurman. Hankanaka Genua to Lagartin Nalada. Irukam Genua to him Nalada. Irukam Genua to Rukin Yagar Sisne. Hankanaki Yaga Yagar Sisne. Why are you in Hankanaki Yangun? Why in the Rukin Yangun, Vinjur, Rukin Yavara, and Rukuni Yamasa Danabato? Gavagan Algerun Gava Chitargaman. Namun Sargi Baina Yahan Trinidad, Manado Dimasiti Namoto Prado Vajama Poja Mandija Mankana, Wampu Radius and Neve, Gavagan Jeton Manado Dimasoni Gadimani, Garai Sakia and Bakali Puduran, Gavagan Kalima, Vayagan Namutu, Salvinagan Namorijitu, Gatagan Namorijitu, Rakinagan Namorijitu, Senajan Ramadi Sadi, Senajan Mansare Gangeter to give the Maramin. Sandakamuja Gava Argitu, Garabota Jesus Christus, Yadimako, Yagotago, Yasus Christus, Daddy, Wanikala, Salvatani Rujete, Ares Vigilava Salvatera, Vigilava Ibratera, Vigilava Gate, Tavera, Baraja Gatura Tavera, Nagadia Muzura Tavera, Amanavaka Jinjura Tavera, it goes in a Kavesa to move at the Gamoda, it goes move at the Loda, it goes move at the Savela, it goes move at the Vano Jesus Christus, it goes to give Jesus Christus Angelo, it goes to Akaya Julius Adana, the Namina Vatura Tavera, just to give him Aramin, why and cannot the Genam of Abetuni Yamaka Univatum. Gavakan about time in Jesus Christus, your own going in Yamal Jelly. Yetodakan Namotavaya to Yatan. Your own going in Jerengo Tamale, Hawaii, Ojigo, yes, a multi-culture. Another Vimalitikamna, a year of Majid, Ojigo, yes, a multi-culture engine. My Tava Mazena, the Pisugarum, Ojigo, yes, a multi-culture engine. Yetodakan Mazama, and Gitavarati, and Ganjan, Ojigo, yes, a Malaysian, Yetavango, Tagan, Jesus, yes, a baby. Your own going in. Anavadimaro Litigam Nature Garu Jetagal Yeravi Kulkur. Anavadimaro Litigam, Akada Israelodati, Anakan Zingargare, Akan Zinagane, one Dijete, Jetal Ruma, Jetaruma, Zivravane, Malduna Dangas, Amalbana, Sikuja, Zingargar, Zinaga, Rogimas in Salvera, Nolcha, Namunas Kesai, Gamajans in Salvatan in Kana, and Jetusagal and Nugutano, Yubato. Garunamoni, Kamatava Kulkusena, Matasan, Spirimatasan, Vidamba, Chivaran, Aro Yugo, Jason, Physical General, and Individual. Both time, Jesus Christ, Joya, Dinaga, and Anavisinim, Ara Jason,
baage san kabaja jede kanafu waaqni haadha kee baage kabaji jedhu jecha salphina haadha isaa takkannin dubbanne ijoolleen ortodoksii tawaahidoo taatanis kanneen biroos dhugaa wangeelaa asumaan qabadhaati beeka waaqayyo nama salphisu nama kabaji jedhe diina keeyyuu kabaji jedhe haadha isa deesse haadha harma gogaa isa babaaste haadha gidiraa isaa wajjin argiteen jiruu koo keessa maaltu si galchi haadha hin jedhu jecha waaqaa miti jecha warra jallotaati waaqa jecha kanarraa waa eegu kanaafu yeroon koo hin geenye jechuu immoo jechoota muraasa qaba hiikkoowwan muraasa qaba eeganni yeroon koo hin geenye anaafati maal walitti qabne erga jedhee booda isheen immoo deeru jedhattee warra manicha keessa ergamanii waanuma inni isinitti hime godhaa jedhan jettee isaanitti himte yeroo tokko warroonni taaddisoo warroonni mana kiristaanaa kana eeboruun baasaan biiku barbaadan maaramiitti galatatu baay'ate maaramiitti ulfina baay'ate waaqayyo maaramii uume maaramii gaditti ulfina argate yeroo isaan jedhan hin jira maaramiitti ulfina sin baay'isne eeyyee baay'isuu qabna ammanuu danda'amu iyyuu hin galateeffanne waaqa walitti garuu maaramii hin galateeffanne waan hin beekun irra jiraatu kanaafuu giifti maaramiidhaan yaanni giifti maaramii yaanni waaqayyoo tokkodha jedha yaanni maaramii guyyaa sanbataatti bifama dhaggeeffatan ta'e giifti maaramii bifni waaqayyoo tokkodha jedha yaanni giifti maaramii yaanni waaqayyoo tokkodha jedha inni maalitti hin jedhe anaafati maal walitti qabna yeroon koo ammallee hin geenye jedhe malee dhaqi barattoota yookaan irra ergametti ergaanaa hin jedhe isheen garuu yaanni waaqayyoo yaanni ishee tokko ta'uusaa addunyaatti ibsuudhaaf jetteeti waanuma inni isinitti hime godhaa jire waan Kiristoos nutti hime goone jireenya isaa akka yaalu waaqayyo haa dandeessisu kanaadhaaf waan inni isinitti hime godhaa jennaan gaalota ja'anii qopheeffatanii jiru daadhiin keessaa hin harka namaan kan tolchan salphinni isaa gaggabeera namoonni daadhicha dhugu malaammoo ulfaatu kabajamuu kan ta'an baay'een in argatin jiran yaammoo jiru ammatu isin ta'e sarii gaggeeffattanii sangaan qopheessatan isin hangaagee wayina nattan isin hangaagee keessummaan harka caalaa reefuu waan naatee isinitti yaa'aa jirate maal fiduma akka namoota biyya lafaatti ammadan amma hojjetan hin qaqqabsiisani qaaniin nama qaqqabe jedhama waaqayyo garuu yeroo baay'ee waan hin jira addunyaa ammaa keessatti illee waan isiniif hin danda'amne waaqayyo isin dandeessis waan isinitti salphattee irratti qaaneera jettan isin kan waaqaa taatame jennaan isin qaane isin salphisu galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u kanaafuu akkuma isheen waan isinitti hime godhaa jettee akkas deebitun immoo gaanii ja'aanitti bishaanicha guutaa jiru lakkoofsa torbanatti yaanni waaqayyoof yaanni maaramii tokko jedhama tokko hin taane tokkodha kaayyoon ishee dhala namaa fayyisuu dhala namaa jireenya argachuu kaayyoon waaqayyo addunyaa kana dhufees immoo dhalli namaa jireenya argachuu fayyina argachuu giifti maaramiin gaafa dhala namaatti dhuftu ifaan dhufte miidhaginaan dhufte waaqayyo gaafa dhufu ifaan dhufu miidhaginaan dhufte miidhagina sanaa dhufa sanaa dhufa biyya waaqayyo nuuf haa ta'u egaa eegaltuu booda warri manicha keessa ergaman bishaan qulqulluu daadhina akka namaan tolfame booda bishaan qulqulluu itti naqame yeroo kun jiru jechuun Kiristoos maayini iddoo kanatti yoo ilaalle daadhina akka namaan tolfame hundi keessaa qulqullinee namne daadhii sana keessaa kana eega Kiristoos inni lammataan immoo namoonni isaanii wajjin mul'atan har'a gaafa deemtan biyya lafaa keessaa buluuna jaallataa jettu kun namni isin hin jaallatu kun namni waaqessuu keessan jaallachuu keessan aarsaa kaffaluu keessan qurnoo kaffaluu keessan hin jaallatu jireenya dhuunfaa keessan iyyuu hin jaallatu kanaafuu abbaa wajjin ooltuuf akkamitti akka amantuuf akka eenyuutiin akka amantu adda baasine Kiristoos kana waan nu barsiisuudhaaf jedheeti Yihuudaan inni Kiristoosin dabarsee kennuudhaaf jiru inni warra Faarisotaa qabdii tuqaa funaanaa jiru ala goreetti jira kanaafuu wal deemuu isaa eega gaayyoonni immoo ituun nala jiruun daadhii bishaan sana daadhii wayinitti jijjiiru kosuma jarri hojjetatan baay'isi akkuma barattoonni kadhannaa isaanii waan xinnoo baay'isaa turanii innoo waan xinnoo baay'isaa malee waan haaraan hojjenne jedhee boori Yihuudotaa akka irraa kenna waan ta'eef inni walaa deebi'uu eegalu inni kan biraan immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni itti daadhii wayinii isa dhugaa daadhii wayinii dhugamee nama macheessin daadhii wayinii dhugamee hin quufan daadhii wayinii dhugamee yeroo itti laatan amma bara addunyaa irratti dhalli namaa jiraatutti dhugee itti fayyutti jiraachuu kan danda'u taabba qaraaniyooti guyyaa jimaataa ol ba'ee dhiiga isaa dhangalaasee wayinii bara baraa taasisee kan inni dhala namaaf kennu guyyaan isaa kanaadha yeroon kun hin jirre kan inni jedheef kanaa guyyaa fannifamuu isaa ibsuu barbaadeeti galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u kanaafiyyuu yeroon kun hin geenye kanaadha malee haadha salphisuu barbaadeni yeroo isaa gaafa ta'u garuu dhimma mana duraatti raawwachuun barbaachisu jarootaan bishaan itti guutaa isaan bishaan itti guutan
Kami bishaan itti guutan sagalee isaa qulqulluun afuuratti baafate nama tokko dammanaa fudhatu hin jedhin nama tokko waas naaguraa damman sabara kiiloos naafudhatu hin jedhin nama tokko dabootuun kadhate waaqummaa isaatiin salphina mana doogimaasii hirrina mana doogimaasii hanqina mana doogimaasii iddootti deebisuudhaaf jecha salphina irraa kaasuu qaala irraa kaasuudhaaf jecha bishaan qulqulluu yeroonni guutan gara dhaadhii wayiniitii jira guyyaanitti ajaa'iba sana hojjetedha. Kanaaf waaqa kana ililleedhaan agalatti. Hojiin kun yikaatii gaafa 23 abbaan keenya kaleessa ganama ibsuu barbaadaniiru. Yikaatii gaafa 23 mana doogimaasitti hojjetan. Garuu qulqulluun Demeetiroos abbaan amantii Ortodoksii Tawaahidoo lakkoofsa abartee ta'uu isaakee baay'ina isaanii kan hojjete qulqulleessee ayyaanota Ortodoksii guyyaarraa ayyaana bishaanii kabajamu galateeffamu wajjin guyyaa dhoksaan waaqayyoon guddaan ifa ba'edha waan ta'eef hojii jalqabaas immoo Qaanaa Galiilaa mandaraa Galiilaa keessatti mana doogimaasitti hojii waaqummaa isaa jalqabaa iddoon itti hojjetedha waan ta'eef qulqulluun Demeetiroos sassaabee fide iddoo kana kaa'eetii jira. Kanaafiyyuu har'a gaanonni ja'an sun akka hiikaa Ortodoksiitti hiikoo gurguddaa qabu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abboonni kurnan nuudhaan. Abboonni kurnan keessaa immoo ja'an sagalee wangeelaa jedhee adda baasee nuudhaati. Ja'an sagalee wangeelaa gaaniiwwan ja'an sana yoo walitti fide ammas hiikoo isaa keessa seenne yeroon keenya nuun ga'u. Kanaafuu waaqni seenaa doogimaasii jiru. Waaqni doogimaasiin millate. Waaqni doogimaasiin jaallate. Seenaa keenya jijjiiruun akka doogimaasiin jaallate. Har'a jireenya keenya addaa'e. Jireenya keenya sumni biyya lafaan addaa'e. Qoricha biyya lafaan addaa'e. Xibaara biyya lafaan addaa'e. Seenaa keenya jijjiiruu nu mi'eessuun bishaan jireenyaa itti nu guutuun bishaan jireenyaa keessa keenyatti guutuun wayini jireenyaa keessa keenyatti guutee seenaa keenya jijjiiruun biyya keenya eebbisuun iyyamaaf jaala waaqayyo nuuf haa ta'u. Waaqa nu barsiise waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa fira qulqulluu bara baraan galanni isaaf haa ta'u.